Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii fayyaa qabdu jirtu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa ta'u. Har'aa qabxiilee lama qabadhee dhufeetiin jira. Tokkoffaan waa'ee afaan Oromoo. Akkuma beeknu afaan Oromoodhaa balleessuudhaaf tattaaffilee hedduutu godhamaa ture. Tattaaffilee hangana jedhamne diinni afaan Oromoo irratti duuluudhaan seenaa Oromoo balleessuu, afaan Oromoo balleessuu hedduu ta'aa turan jechuudha. Afaan kuni afaan Oromoodhaa haga har'aa otoo hin badin diinni tattaaffii kamuu irratti godhee otoo waa tokko hin godhin har'a afaan kun haga har'aa ga'ee jira jechuudha. Afaan Oromoo qulqulluu ka ummanni Oromoo ittiin waliigalee dubbatee waliigaltee ittiin uummate. Kana dhaloonni ammaa kun afaan qulqulluu sirnaa haasoo osoo hin taane wal keessa laaquudhaan afaan saba biraatti wal keessa bocuudhaan haasofna jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Maaliif afaan Oromoo qulqulluu hin haasofne nuti? Saba biraa otoo fudhattanii keessattuu Habashaa otoo fudhattanii afaan isaanii keessatti afaan Amaaraa keessatti afaan Oromoo hin dabalan. Nuti ammoo afaan Oromoo keessatti afaan isaanii daballa. Kun sababni isaa maali? Amma otoo laaltee dhaloota ammaa kana ijoollee Oromoodhaa hedduu miisaan nyaadhee dhufaa, peace now, salaamne jechoota tokko tokko afaan Oromootti dabalaniiti itti fayyadaman jechuudha. Misaa balichee maxaalloo maarree akkasi afaan Oromoo kanatti afaan Amaaraa kana dabalaniiti wal keessa laaqan jechuudha. Kana ammoo hundi keenya hanga danda'amaa ta'e tokko afaan Oromoo qulqulluu barreessinee dubbisuun dhaloota ammaa kanarraa nurraa eegama. Abbootiin keenya hoo yeroo rakkinaa san keessatti afaan Oromoo qulqulluu dubbatanii afaan Oromoo qulqulluu barreessaniiti arraan ga'an itti kufan dadhaban. Nuti ammoo arra wanni afaan Oromoo nu dubbisu tokkollee hin jiru. Dhaloonni ammaa kun dhaamsi kiyyaanii afaan Oromoo qulqulluu barreeffama afaan Oromoo qulqulluu haa dubbifnu, haa barreessinu, haa dubbannu isiniin jedhaa. Inni kan biraa maqaa Itoophiyaa jedhu. Itoophiyaa jechi jiru uummata Oromoon ilaalchisu. Maqaan Itoophiyaa jedhu kan diinni nurra kaahe asiin durallee isin ibseetiin jira. Diinni waan nurra kaahedha. Sablammoonni biyyattii san keessa jiran Oromoon akka Oromootti biyya of danda'e, sirna of danda'e, sirna gadaatiin of hoogganeeti of bulchaa ture. Sablammoonni biyyattii san keessanis aadaa seenaa of danda'e qabaniiti of bulchaa turan. Maqaa Itoophiyaa jedhu kana sablammoota biyya of danda'e, aadaa of danda'e, seenaa of danda'e, sirna of danda'e, amantaa of danda'e qaban kana kan of bulchaa turan kana sirnoonni ilmaan nafxanyootaa caccabsuudhaan sablammoota biyyattii san keessa jiru guutuu walitti oofuudhaan walitti jigsuudhaan maqaa Itoophiyaa jedhu humnaan mootummaa biyya alaa ka afaan qawweetiin wal ta'uudhaan afaan qawweetiin sablammoota san caccabsanii maqaa Itoophiyaa jedhu irra kaafu. Seenaa Oromootis achi keessa balleessan. Afaan Oromootis akka Oromootti balleessuudhaaf irra duulaa turan. Seenaa Oromoo balleessanii Oromiyaa ji'oogiraafii lafaatiin balleessanii akka ummanni Oromoo biyyi isaa Itoophiyaa jedhee of laalu. Oromoon akkuma Itoophiyaa jedhee of laalu dhaloonni dhufan akkuma eenyummaa isaa hin beekne eenyummaa Habashaatiin afaan Habashaatiin alaabaa Habashaatiin akka buluuf tattaaffii gochaa turan milkaa'uu dhabanii fi gootuwwan keenya itti kufanii harraan gahan jechuudha. Kanaaf ummanni Oromootis maqaa Itoophiyaa jedhamu kana ofirraa balleessee maqaa diinni nurra kaa'edha. Kun Oromoo hin ilaalchisu. Oromoon biyyi isaa Oromiyaadha. Akka biyyaatti of jaarree biyya Oromiyaa keessatti hiree mataa keenyaa ofiif murteeffannee akkana dhiigammadaa jiru. Fedhu ummanni Oromoo akka barbaadetti biyya ofiirratti bulchee jiraachuu yoo barbaade firoottan isaa wajjin Oromiyaa bulfachuu akeekaaf kaayyoo mataa of danda'e baafatee Oromiyaarra
buluudhaaf qabsoo gochaa jirra jechuudha. Oromiyaa ka ummanni Oromoodhaa hiree mataa ofii keessatti ofiif murteessu Oromiyaa akka biyyaatti. Eertiraanuu fottoyxeeti. Eertiraan bal'inaan kutaa baaleen geenye hin dandeenyu jettee diina jalan teenye jedhe artistii Kadir Said yookaan Shibirree. Kanaafuu ummanni Oromootis bal'aa tahee ummata guddaa ta'e wanti diina jala isa teessisu hin jiru jechuudha. Kan ammoo hundi keenya irra qabsaa'utti jirra. Maqaan Itoophiyaa jiru Oromoo hin ilaalchisu. Oromoon Oromiyaadha. Eenyummaan isaa Oromoodha. Biyyi isaa Oromiyaadha. Ji'oogiraafii lafaa akka barbaadetti biyya bal'oo jiitu magartuu qaba jechuudha. Kana maafan kaase ololaalee tokko tokkotu ka'aa jira. Mucaa viidiyoo qopheessu Kiyaar irratti Kiyaar waan akka maqaa Oromiyaa jiru dhiisee Itoophiyummaa fudhatee wahitti ilaalaniiti waan tokko tokko oofaa jiranii. Kana ammoo Kiyaar maqaa Itoophiyummaadha jedhu fudhate moo hin fudhanne isa jedhu mee isumatti bilbilee haa gaafannu. Kanaaf ummanni Oromoo maqaa Itoophiyummaa jedhamu kana wanti isa galche tokko illee hin jiru. Oromoon biyya of danda'e qaba, seenaa of danda'e qaba, aadaa of danda'e qaba. Halloo Kiyaar. Hello Ali. Akkam nagaa keetii jirtaa? Akkam fayyaadha leenja kiyya. Nagaadha galata Rabbii. Beektaa jidduu kana waan akka ati maqaa Oromoo jiru dhiiftee maqaa Oromiyaa jiru dhiiftee Itoophiyummaa fudhatteetti si lakkaa'aa jiran. Mee ati kana akkamitti ilaaltaa? Dhugaa keeti galatoomii wantiin an kana jedheef immoo an Itoophiyummaa jaaladhe yookaan an biyya saniin of akeeku osoo hin taane yeroon ammaa kun yeroo filannoo itti gaggeeffamaa jirudha. Innis maalidha? Ilmi Oromoo kamuu tusa inni gochaa fi jiru paartii Oromoo Koongirees Federaalist Oromoo jechuudha OFC deeggaruudhaafi. Kana gochuun kan koo an akka uummanni lammiiwwan biyya sana keessa jiran guutuun isaaniitu sabaaf sablamnoonni karaan itti cunqursaa mootummaa kanaatti ofirraa kuffisnu paartii kana ta'uu isaanii isaa barataniitiin yookaan hubatanii akka isaanillee kana filataniif an jaras fakkaatee dubbachuun kun malee yeroo goototas fudhatte maqaa Itoophiyaaf dhumna jedhee namni du'e hin jiru Oromummaaf. Oromummaan lafee kiyya dhiiga kiyya ta'uu an sirrittiin beeka laal. Garuu wantiin an kana jedheef karaa maraanuu tumsa harkannee karaa ittiin bilisummaa keenyatti ittiin deemnu riqicha uummata kana godhannaa yaada jedhuuf akkas jedhe malee an Itoophiyummaa miti jechuudha. Har'as borus an Itoophiyaa miti. An Oromoo akka ta'e dhiini kiyyas afaan kiyyas eenyummaan kiyya ragaa baha. Maal si fakkaata? Maqaan Itoophiyaa jedhamu kun ummanni Oromoo ko ofiif jaallatee ofirra kaa'e osoo hin taane kan diini nurra kaa'edha. Dhugaadha. Kanaafuu amma ilaalchi deemaa jiru akka waan Kiyaar yookaan bitamee qarshii meeqafaa sii kafalame siin jechaa jiran maqaa kana jedhi jechuudhaaf. Wanni sabni keenya beekee hin wallaalle takka waan godhan takka keessatti an Itoophiyaadha jecha jedhu san malee wanti biraa wantan dubbadha hin jiru jechuudha. Kana har'as borus an Itoophiyaa miti. An wanti kana jedheef akkuma duratti siin jedhe san sabaaf sablammoonni martinuu egaa uummanni kun dhuguma isaaniiti jedhanii uummanni biyyattii san keessa jiran hedduun isaanii Dooktor Maraaraa fa'aa ni jaallatan. Kuni beekamaadha laal. Sigaleemi. Gatii kanaaf yeroo nuti mootu warroonni jara deeggarru kun akkana jennee itti dubbanne immoo uummanni kun dhuguma jedhee ni filata. Kanaaf akkas jedhe laalan. Akkuma ati jette immoo maqaan kun maqaa humna afaan qawweetiin nurra kaayame. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun jechuudha. Gabaabinumatti wanti ati jechuu barbaadde biyyattii san keessatti sabaaf sablammoonni akkuma ilmaan Oromoodhaan miidhama mootummaan kun miidhe cunqurfama cunqursaa san jalaa bahuudhaaf wanti isaan yeroo ammaa kana keessatti gochuu qaban paartii Oromoo Federaalist Koongireesii filatanii akka mo'atan yookaan akka mirgi isaanii eeggamuuf cunqursaan
karaan cunqursaa keessaa bahan san qofa ta'uu iftee himteef jechuudha. Carraan isaan qaban takkaaf takka sablammoonni biraa kan biyya isaan keessa jiran jechuudha. Innis paarticha Madirak filachuudhaan Oromoo Federaalist Koongirees ta'uudhaan gatii kanaaf akkas jedheen uummata kana cimsuudhaaf malee an maqaa Itoophiyaa jedhu jaaladheeti miti har'as boru san Itoophiyaa miti jechuudha. Garuu wanti nuti uummata san jala deemnuuf karaa nuusaa kan uummanni kun duumessaan akkatti nutti haguugame kun gaafsa nuu banama tarii sabni keenya of bara yaada jedhuuf jara kana tumsina jechuudha. Har'as borus jechuudha. Garuu nuti adeemsi keenya akkuma duri sani jechuudha. Bakka kaanis hin dagannu gara deemnus hin wallaalu. Maal si fakkaata? Ummatuma Oromoo kana keessa qabsaa'otuma keenya gurguddaa warroonni waraana sochoosaa turan warroonni gurguddaan maqaa Oromiyaa walaba taate jaarranna jedhanii dura qabsoo keessatti irbuu galanii irbuu kana sochoosaa turan of qabsoo kana tarkaanfachiisaa turan dhiisaniiti amma kana dhiisaniiti maqaa Itoophiyaa jedhamu Itoophiyaa jaaruu barbaanna malee biyyi Itoophiyaa jedhamtu maqaan isii akkanumatti taa'ee achi keessatti mirgi ulmaan Oromoo eegsisuu barbaannaa jechuu barbaadan. Saniifuu uummanni sunillee har'a waan isaan taa'aa jiru ni agarra. Kanaafuu namni ilmaan Oromoo keessatti maqaa Oromiyaa jiru Oromiyaa walaba taate ka ilmaan Oromoodhaa hiree mataa ofii keessatti murteeffatan jaaruu dhiisee dhaqee Itoophiyaa jaaruu barbaade diina Oromooti jechuudha. Dhugaadha. Dubbiin jedhi erga dubbiin kanaa kaleessa leencoof maaliif itti kaanere eegaanarra Itoophiyaa ta'e jechuudha. An kan jedheef paarticha kana yeroo filatan uummanni kun karama gabaabaatti karaa bilisummaa keenyaa uummanni keenya ni arga gatii jedhuufi jechuudha. Malee paartiin birallee akka itti dabalamu hin feenu nuti jechuudha. Dhaaba Oromoo kamuu tahee jechuudha. Qabsaa'otuma keessaa warroonni gurguddaan Leencoo Lataafaan namoonni gurguddaan wanti isaan amma ilmaan Oromoo biratti xiqqoo fudhatama dhabaniif maqaa Oromiyaa walaba taate jaarranna jechuu dhiisaniiti Oromiyaa biyya of dandeesse ka uummanni Oromoo hiree mataa ofiif keessatti murteeffatu jaarrachuu dhiisaniiti maqaa Itoophiyaa jedhu kana kan diinni nurra kaa'e kana jajjabeessinaa jedhaniiti jibbaman jechuu atillee ammoo uummanni akka waan sanitti si fudhataa jiran. Akka uummanni garasitti nan fudhanne mootu an kan jedheef sabaaf sablammoonni kun tahe uummata Oromollee tahe namuu karaa bilisummaa isaa karaa ittiin of bulfachuu karaa mirga ofii mirga dubbachuu tahe mirga kamuu harkachuu ittiin danda'u paarticha kana qofa carraan isaan qaban takkaaf takka isa kana waan ta'eef uummata sanitti akeekuudhaaf malee an har'as borus kaayyoo fi abdiin hawwiin kiyyas Oromiyaa bilisoomte alaabaa odaa gubbarratti urjiin jirtu arkuudha. Kanaafuu ati gabaabinumatti wanti jechuu barbaadde sabab sablamnoonni biyyattii san keessa jiran akka paartii Oromoo Federaalist Koongireesii filatanii fi malee maqaa Itoophiyaa fudhachuu barbaaddeetii miti jecha dhugaadhaa eeyyen jedhi lafanaa kaa'ee galatoom. Galatoomi kanaan ala wannan dubbadhullee jiru atoo fittee jira Itoophiyaa fudhachuu osoo hin taane wantiin ani jedhe akkuma isaaniitu galatoomi. Kanaafuu galatoom ulfaadhu. Tole jabaadhu silaatii fi banatte maqaa mootuu TV keetiin an eega. Jabaadhu kaameraawwan. Ayyeen ajiraadhu TV ajaa'ibaa baasuuf deemamma. Ayyee rabbina agarsiisu. Ayyee jiraadhu.